Ashama harkafuun akkam jirtu daawwattoota televezyiinii OBS kan isin daawwachaa jirtan qophii keenya haajaa jabaati. Haasaan bu'uura waliigaltee dhala namaati. Haasaan bu'uura waliigaltee dhala namaa kan ta'u ammoo yoo odeeffannoo qabaateedha. Odeeffannoon ammoo bu'uura haasaa kan ta'u yoo dhugummaa of keessaa qabaateedha. Har'a Itoophiyaa keessatti ogummaan akkamitti ilaalama? Keessaa'uu ogummaan gaazexeessummaa. Haajaa jabaa keenya har'aatiin isarratti hajamnee jirra. Biyyi miidiyaa hin qabne sagaleen ishee hukkaamamaadha. Biyyi sabaa himaa gaggaarii qaban immoo yeroo hundumaa makkoo fi rakkoo isaanii karaa sanaan himatan. Kanaaf ogummaan gaazexeessummaa ogummaa odeeffannoo kennaa, waa barsiisaa, waas hubachiisaa, bashannansiisaa sagalee warra hin qabneef sagalee ta'uudha. Kan biyyaatis hajaa keenya jabaa har'aaf jenne kunoo eegallee jirra. Keessummoonni keenya har'aa gaazexeessaa Naziif Jamaal miidiyaalee kanneen akka Faanaa, BBC Media Action akkasuma immoo pirezidaantii waldaa gaazexeessitoota Oromiyaa fi gorsaa dhimma miidiyaaf kominikeeshiniiti. Beekaa Toomaas gaazexeessaadha. Miidiyaalee kanneen akka OBN, OBS, BBC Afaan Oromoo fi Addis Standard irratti ogummaa kanaan waggoota dheeraadhaaf muuxannoo qabu qoodeera har'asitti jira. Natsaannat Hayiluus miidiyaalee kanneen akka EBC, OBN akkasumas BBC Media Action dabalatee gorsaa dhimma miidiyaa fi kominikeeshiniiti. Har'asittuma jira. Anaa dhufu baga nagaan dhuftan. Ayyee guddaa galatoomaa. Mee sadarkaan ogummaa gaazexeessummaa biyya kanarraa maalirra jira? Ija keessaniin, fuullee ija keessaniitiin Natsaannat irraan ka'a. Anarraa jalqabu moo Naziifirraa jalqabu wayi? Kam wayi? Jalqabu. Natsaannat. Galatooma hundi keessanuu. Yeroo jalqabaa fi utuma dubbannu kan akka kanatti marii akkanaas haa ta'u qabiyyoo miidiyaa kamirrattuu kan inni mul'adhee ta'e yaada. Turee raggaa daawwattoota faanas wal agarre sababa kanaan waan daawwattoota faana walitti nu fiddeefis galatoomi. Hin beekama yeroo dheeraa keessattuu OBN keessatti qophii anaa dhufu baay'ee akka beekamtu nan beeka namullee si beeka. Mee madaalliin har'a ogummaa kana baay'ee gaarii moo wayyuu moo gadaanaadha ija keetiin? Gaaffiin kun dachaan yoo ilaalte akkas sadarkaa akka kanaa kennuun salphaa miti. Maaliif ulaagaa garaa ilaalteeti kan madaaltu ogummaa waan ta'eef dirqama garuu sadan kana keessaa iddoo tokkotti yaada kee ramadiyootte giddu galeessa dheetan fudhaa. Giddu galeessa beekaanoo. Nu afeeruu keetiif galatoomi anillee dursee yaada Natsaannat kan hin qooddadhu akkuma inni jedhee duchaa dhumatti madaalatti kennuun baay'ee ulfaataadha. Garuu akka ogummaatti keessaayyuu ogummaa gaazexeessummaadhaan yoo madaalte ani sadarkaa gadaanaarra jira yaada jedhuun qaba. Sadarkaa gadaanaarra jira. Naziif. Guddaa galatoomi margaa egaa istuudiyoo kanatti yeroo lammaffaadhaaf hin dhufa. Garuu dhimma ijoo ta'e dhimma miidiyaan yeroo dhiyoos akka kaasaa turre biyya ijaaraa biyya diigaa dhimma biyya ijaaruu danda'uuf diiguu danda'u kanarratti immoo mari'achuudhaaf asitti waan nu afeerteef guddaa galatoomi. Keessumaa Natsaannat fa'aa wajjin beekaa wajjinis yeroo jalqabaatiif istuudiyootti akkas dhimma kanarratti mari'anna. An akkuma sila ka'e ilaalcha keetiin baay'ee gaarii moo wayyuu moo gadaana? Ilaalcha kootiin akkuma warri kaanis kaasan xiqqoo nama rakkisa. Iddoo tokkotti kutuun nama rakkisa garuu filachuun yoo barbaachisee wayyuudha jedhee tayyaadha. Wayyuudha. Tole. Mee erga akkasittiin madaallii kana lafa keenye adeemsa keessa haasaa keenya keessa haajaa jabaa keenya har'aatiin gadaanaadhas kan jenne maaliin? Wayyuudhas yookaan giddu galeessas kan jenne maaliin kan jedhu ilaalla. Waliigalatti garuu baay'ee gaariidha kan jedhu nu hunduu hin kaafne waan ta'eef hanqinni akka jiru mul'isa jechuudha. Asumarraa yookaan. Kanaaf mee ammas Natsaannat irraan ka'a. Kana adeemsa keessa ilaalla. Mee jalqabuma osoo gara ogummaa kanaattiin dhufin yookaan
osoo ogummaa kana hin baratiin osoo gaazexeessaa hin ta'in siif ilaalchi miidiyaa maal tureme ganamummaa keerraa kan? Gaaffii baay'ee natti tolu gaaffiin kun. Jalqaba irratti gaazexeessummaa baay'een jaaladha. Akka nama reediyoo dhaggeeffatu yookaan televezyiinii daawwatutti nama gaazexeessummaa dharraa guddateedhaan gaazexeessaa ta'us nan barbaadan ture. Fedhiin gaazexeessaa ta'es waan ta'eef gaafa laalu ogummaa kana utuun ogummaa kanatti hin seeniin gaafa laalu baay'ee kan namatti tolu odeeffannoo garaagaraa qindeessee yeroo hunda walitti aansee dhaggeeffattoota barsiisaa keessattuu reediyoodha kan baay'ee dhaggeeffannu televezyiiniin yeroo dhiyoos kan inni babal'achaa dhufe gaafa reediyoo dhaggeeffattu qophiileen si barsiisan hedduutu jiru ganamaa kaasee amma galgalaatti sa'aatii si mijateetti qophii keessaa jaalattu barbaaddee gaafa dhaggeeffattu si barsiisaa ittiin bashannantaa odeeffannoo garaagaraa irraa argattaa achi keessatti yaani dhaggeeffataadhuma callisee dhaggeeffatu osoo hin taane sirriitti qalbiin dhaggeeffatu ture. Kanaaf miira madaalliillee uummadheen ture siin jechuu kooti. Qophiin kun gaariidha gaarii miti. Akkanumatti madaallee ogummaas ta'uu baatu madaalliidhuma kaan ammuma beekumsi jireenyaa irraan si ga'e irraa kaatee qophiin kun gaariidha gaazexeessaan kun cimaadha dadhabaadha jechuu dandeessa walumaa gala jechuudha. Kanaaf ganamtee kee irraa qabee miidiyaan siif madaqoo miti jechuudha. Firummaa qabda ganamummaa irraa qabdee jechuudha. Haalli maatiin kee miidiyaa jaalatan ture miidiyaa ilaalu ture yookaan reediyoo jennu kana dhaggeeffatu ture wanti kun akkamittiin si keessatti guddate? Sirriitti dhaggeeffatu ani utuun hin dhalatin kan reediyoon mana ture mana keenya jechuudha. Reediyoon barmaata yeroo dheeraati. Inumaayyuu reediyoon tokko waan ta'eef mana keenya keessa reediyoon tokko wal nu ga'uu dinnaanin kutaa 8 gara kutaa 9tti yeroo hin ce'u reediyoo mataa kootii bitadheera. Caala ofitti siksuudhaaf. Caala? Reediyoo ofii kooti yeroo hunda qabadhee dhaggeeffadhu jechuudha. Sanarraa kan ka'e reediyoon sirriitti dhaggeeffatama qofa osoo hin ta'in hin kabajama. Maal jechuu akka ta'e immoo booda bal'inaan haasa'uu dandeenya. Reediyoon hin kabajama. Fakkeenyaaf haadholiin keenya mutaa ittiin hodhan beektanii akka ijoolleen hin tuqne ol butanii suuqan. Reediyoon immoo cinarraa gassiqtee teessi ulfina qabdi jechuudha. Sagalee namaa baatti. Guddaa galatooma gaafii wal fakkaataa osoo miidiyaatti hin galiin otoo ogummaa kanan baratiin ilaalchati miidiyaaf qabdu maal ture? Irra hedduusaa yaadadhu dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee ijoollummaa yeroo ture garuu yeroo amma nasaannat haasa'u xiqqoo duubatti deebi'ee yaadachuudhaaf yaalii gaafan godhu agas mara hariiroo cimaa waan hin qabu natti hin fakkaatu ijoollummaa kootti miidiyaa wajjini. Gaatoo yaadannoon jiraate numa yaadattanii ture gaafa yaadachuudhaaf yaalii goota. So hedduu wanti inni attachmentii akkasii hariiroo cimaa miidiyaa wajjin qaba wanti jedhee yaadadhu hin jiru. Ergan xiqqoo jabaadhee yaada naanneffadhee boodadha attachmentii miidiyaa wajjin yookiin hariiroo miidiyaa wajjin qabu kan hin yaadadhu. Inni sirra caalaa televezyiiniidha. Televezyiinii keessaayyuu immoo duratti televezyiinii Itoophiyaadhumatu ture. Qophii afaan Oromoo galgala sa'aatii 1 jalqabee kan ture dhangaa irra caala ijoollummaan koo kanuma kan yaadadhu. Ergan akkan jedhe amma of baree sirriitti waa'ee miidiyaa waan tokko ergan hubachuu jalqabee ammoo irra caalaa miidiyaa gara warra alaa kanattiin xiqqoo harkifama ture. Oduuf odeeffannoo adda addaatiif irra hedduu BBC kanan dhaggeeffadhan ture televezyiinii. Ani wasiila koo birattan guddadhe inni nama barateedha. Isatu waan kana hordofa ture irra hedduu. Kanaafisuma jalattiin argee jechuudha. Kanaaf natti fakkaataanis gaafanii booda gara gaazexeessummaatti gaafan dhufu OBN keessatti kutaa afaan Ingiliffaa irra oduu afaan Ingiliffaa waan kan. So kanumatu gara sanatti waan na dhibe natti fakkaata. Garuu qabxii tokko Natsaannat wajjin kan inni anis qooddadhu akkamitti akka ta'e amma hubadhu baadhullee kritikaaliin ilaalan ture anis waa tokko sagantaa wayii gaafan ilaalu kan kuni maaliif akkanatti hojjetama waan jedhu ija qeeqaatiin nan ilaala sana sirriitti yaadadha durii kaasee fakkeenyaaf akkaataa namni waatti dubbisu akkaataa namni waatti uffatu miidiyaa irratti gaafa agarru yookiin qabiyyeedhumallee gaafa ta'u kuni maaliif akkana ta'a waan jedhu akkanuma ilaaleedhuma cal jedhee deemuu ton ta'e gaaffii wayii keessa kootti inuma kaasa ture jechuudha. So isa Natsaannat wajjinaanis yaada sana nan qooddadha. Walumaa galatti ati immoo maal ibsitee fedhii dhaalame wayii
fakkeenyaaf fedhii wasiilarraa dhaalame wayii sana booda immoo firummaa jabeeffachuu waan jedhu kaaftee jirta. Naziifo. Miidiyaa waliin akka carraa ta'e kan koommoo wanni adda isa godhu daa'imummaadhumaanii obboleessaan gafan qaba ture. Obboleessi koo hangafti teeppii hojjeta makaanika jedhu dur kutaa 10 addaan kutee eessaa akka inni barate hin beeku. Garuu teeppii naashinaal paanaasoonik maal jedhamu kana yaadatte reediyoo sa'aatii seekkoo maal jedhamu kana fa'aa waa hunda hojjeta. Kanaaf mana keenya keessa daa'imummaadhaanii reediyoo fi teeppiin baay'eedha. 20-30 jira. Kan hojjetu jira kan hin hojjenne jira. Achi keessaa filatee kan isa hojjetee sirreessee nuu bana. Kanaaf daa'ima xiqqoo taanee mana keenya keessatti reediyoon hin dhaggeeffatama ture. Rakkinni reediyoo sin turre kan namaas hojjetamuu dhufe ji'a tokkos ji'a lamas hin xumuramne jedhee namni dhufee waan hin fudhanneef hin turaa namni barbaade fudhatees ala ba'a. Haala kanaan ergan guddachaa dhufe ofii kootii dhuunfaadhaan reediyoo fudhadhee gara muka jalaa deemee keessumaa guyyaa sanbata guddaa waaree booda sa'a 9 booddee Itoophiyaa reediyoon sagantaa bashannanaa baay'ee bareedaa ta'e muuziqaa babbareedoo warra durii kun namatti tolu sammuu namaa keessaa kan hin irraanfatamne. Manarraa fagaadhee baadiyyaa keessa muka jala taa'een dhaggeeffadha. Amma dhiyeessaa 12tti waan akkasii reediyoo dhaggeeffachaa ooleetan galgala yeroo aduun dhi'u gololli isaa hojjannaa yeroo sana gara qe'eetti deebi'a. Qe'eettis gallee amma sa'aatii 4 sagantaan jiru inuma dhaggeeffanna namni maatiin erga baatii nyaatamee booda maatiin walitti qabamee wal faana teenyeetu reediyoo dhaggeeffata. Sa'aatii 2 faa gaafa ga'e galgala waa ijoollee callisaa. Keessumaa yeroo oduun jalqabu yaadattanii callisiisanii namni duuba jirutti callisaa amma oduun dhumutti namu jalannu. Ijoolleen boosilloo yoo jiraate fuudhii gola seenii jedhu yookaan achi bahii jedhu. Baay'ee gaarii. Baay'ee attenshinitti laanneeti. Baay'ee gaarii. An amma dhuunfaa kiyyaan isin sadanuufu kabajan qaba. Waan isin miidiyaa irratti qabdan akkama jettan immoo dhimmoota akkaataa isin ilaaltan waan an beekuufan haja jabaa kiyya har'aafillee isin filadhe. Mee akka sabaatti yoo fudhanne fakkeenyaaf amma maatii reediyoo walitti qaban keessaa qobaatti bitannee baanee sirumayyuu akka namoonni hin jeen sirumayyuu ofii qofaatti dhaggeeffachuu irraa barachuudha jennee amma sanatti deemuu keessan muuxannoo kaaftanii mee akka sabaatti fakkeenyaaf amma yoo ilaalle biyya Itoophiyaa kana keessatti naannoon caalaatti miidiyaatti dhiyaatu jira. Naannoon caalaatti miidiyaatti dhiyaatee fayyadamee jira. Naannoon immoo miidiyaa kana akka waan mootummaa qofaaf dubbatu akka waan mootummaan dhaabbatee akka dhimma olola mootummaa qofa gaggeessu tilaalamu jira. Fakkeenyaaf naannoon an dhaladhetti miidiyaadhaaf baay'uma bakka hin kennan waanuma ergama waan tokko qofa dabarsu godhanii ilaalan. Mee isin ogeeyyii miidiyaati dhimmoota garaagaraa irratti hojjettanii miidiyaa gurguddoo addunyaa irratti beekamu sadan keessanuu BBC'n osoo nafiin irra hojjettanii jirtu. Mee akka sabaatti yoo ilaalle immoo Oromoon madaalli akkamii qaba miidiyaa afaan waan jedhu Naziif irraan jalqaba. Tole naannoo yeroo jettu gaa naannoo asaama guyyaa keessatti taasisuuf naannoo keenya gaafa jettu naannootti dhalattee guddatte haa ta'u riijinii haa ta'u hin beeku akka naannoo Oromiyaatti akka Oromiyaatti ani taajjabbeen qabu egaa godinatti adda malli namaa ani gaazexeessaa reediyoon ture gaazexeessaa yeroo reediyoon ture immoo yeroon faanaarra tures yeroo BBC Media Actionis dhaggeeffataa waliin interaakshiniin namoonni keenya baay'ee hirmaatu. Faanaarrattis taajjabbii nan qabu ture uummanni keenya keessumaa godinni Harargee lamaanuu godinni Jimmaa Baaleen Arsiin baay'ee close warra baay'ee miidiyaa jaallatu keessumaa reediyoo lapheetti butatee warra jaallatudha jedhee tayyaadha taajjabbii nan qabu. Keessumaa reediyoon maal jedhe waan jedhu baadiyyaa keessatti baay'ee beekamaadha. Waan dhimma cimaa tokko irratti reediyoon maal jedhe waan jedhu kaasa uummanni keenya. Jechi kun maal agarsiisa kabaja namni miidiyaadhaaf qabu. Wanni reediyoon jedhe wanni gaazexeessaan jedhe wanni miidiyaadhaan dubbatame dhugaadha jedhee ilaalcha jedhu fudhata. Kanarraa ka'uudhaan namni baay'een naannoo Oromiyaatti lapheen isaanii miidiyaatti siqaanatti fakkaata. Kan amma televezyiinii irra jiru taajjabbii jiru natsaannat fa'aa kaasuu danda'u warra televezyiinii irra ture. An akka reediyootti garuu taajjabbii nan qabu uummanni keenya reediyootti baay'ee laphee isaatti butate reediyoo irraa baay'ee fayyadame. Garuu asirratti mee gaafiin qaba. Fakkeenyaaf yoo ilaalle biyya Itoophiyaa kana keessatti yeroo baay'ee yoo ilaalte guddina dhabuu afaaniitiif guddina walqixa
biyya kana keessatti mul'achuu aadaadhaaf jiruu jireenyaatiif ga'een miidiyaa olaanaa ture. Fakkeenyaaf afaan tokko qofaan darbaa waan tureef aadaa tokko qofa waan agarsiisaa tureef wanti sun Oromoo miidiyaa irraa hin dhimne. Fakkeenyaaf an amma yeroo baay'ee of keessatti hin argine waa'ee koo hin dhageenye seenaa koo hin dhageenye wanti jedhamu ture. Inumaayyuu amma afaan kun reediyoo cabsa jedhuttiyyuu dubbatamaas ture. Sun wayi Oromoo miidiyaa irraa dhiibee moo itti madaqse caalayyuu jechuu dandeenya. Yaada kanaan waan sammuutti na dhufee jiraafan. Yaada ammatti kaastu kana waan miidiyaa kophaatti yoo laalle hubannoo gahaa waan argachuu dandeenyu natti hin fakkaatu. Waan sirnaa hubachuu gaafata. Amma miidiyaan waan biyya keessa tokko keessatti ta'u keessaa waan tokko malee waan kophaatti tuttuqaa dhimmoota kaaniin ala waan argattu miti dhimmi miidiyaa. Amma waan dubbii atamma kaastu namoonni baay'een dhimma garaagaraa irratti wal falmanii qabsoon dheeraan kan itti gaggeeffamedha waan sirnaan wal qabate. Sirni biyyittiin bultu waan baay'eedhaaf murteessaadha. Akkaataa miidiyaan ittiin hoogganamuu fi qabiyyee miidiyaa keessatti dhaggeeffattoota bira ga'u yookaan daawwattoota bira ga'u hin murteessa jechuudha. Kanaafuu sirni biyyattiin ittiin hoogganamtu bara kam keessattiyyuu akkaataa miidiyaan sun ittiin hojjetuuf baay'ee murteessaadha. Ma gaaffii hin qabu. Gaaffii natamma gaafatte inuma jira dhugaadha. Baay'ee miidhaa guddaa geessiseera. Fakkeenyaaf biyya kana keessatti miidiyaan inni guddaan yookaan miidiyaan biyyaalessaa raadiyoo Itoophiyaati. Sana booda televezyiinii Itoophiyaatu dhufe. Raadiyoo Itoophiyaa eegga hundaa'ee booda waggaa dheeraa booda kan afaan Oromootiif sa'aatii qilleensaa kenne. Isayyuu immoo sa'aatii tokko galgala sa'aatii tokko ganama sa'aatii tokko. Tigalee baay'ina dubbattoota afaan kanaatiin yookaan baay'ina uummata Oromootiin gaafa madaaltu kana miti kan maluuf sila. Kanaa ol kennuufii qabda sa'aatii qilleensaa. Madaallima barbaadinutu keessa jechuudha. Innumtuu immoo akkaataa ittiin jalqabe qaba. Sana booda immoo sa'aatii tokkorraa innootti dabalamu qabsoon jedhu baay'ee akka dheeraa ture nama. Anis ammaan keessa turetti nan beeka sanaan duras tureera sanaan boodas tureera. Ammas immoo iddoon irra geenye hin jira sanaan gaafa madaallu jechuudha boodatti dhufuu dandeenya. Dhiibbaa guddaa qaba maa gaaffii hin qabu sun siin jechuu maafani gabaabuma. Tarii yaadni kun lamaan inni Naziif duraan jedhe attachmentii uummanni ispeeshaalii uummanni Oromoo miidiyaa wajjin qabu kun kan dhufe tarii dhiibbaa ammatti kaaste kanaaf ta'a jedhee yaada maaliif waan yeroo dheeraa dhabde tokko gaafa xiqqoo argachuu jalqabdu dharraa irraa qabaatta. Kanaafuu hariiroon uummanni baay'ee reediyoo jaalata reediyoon maal jedhee dhaggeeffataa ture jedhee Naziif kaase kun waan waggaa dheeraa dhabe waan keessatti of hin argine waan afaan isaa irratti hin dubbatamne tokko booda gaafa dubbatamuu jalqabu fedhaa ture dharra'aa ture waan ta'eef kanaaf jaalate laata kanaaf attachmentiin kun dhiibbaanuma qabaachaa ture garuu gaafa immoo argamaa dhufu ijaa waan duraan dhabe waan ta'eef akkanatti caalatti jaalatee itti madaqee laata waan jedhu mararfachuus hin danda'ama injirus waan ta'eef akka ammaa kana amma irra teessee filannoon miidiyaa baay'eetu jira afaan Oromootiin qophii tokko hojjechuun amma kana baay'ee nama dinqisiisuu dhiisuu danda'a. Isatti hin dhufname inumayyuu waan bareeda kaaftan mee erga dhiibbaan sun miidiyaa jaalachiise otoo kan jennu maal immoo irraa fayyadame fakkeenyaaf itti firoome miti irraa dhiibame garuu karaa dimokiraasiitiin karaa qabsootiin afaansaa gara miidiyaatti fidatee jira. Maal irraa fayyadame mee Oromoon miidiyaa irraa fayyadameera idda afaansaa afaan miidiyaa afaan hojii afaan kaanii ta'e. Keessumaa sasalaa irratti cimsuudhaaf I think attachmentiin Oromoon yookaan jaalalli Oromoon miidiyaa irraa qabu afaanicha waan dhaga'uuf qofan turre duruma bara afaan isaatiin hin dubbatamne iyyuu afaanicha dhaga'uu baatus hinuma bana uummanni baadiyyaa keessa taa'ee jaalala miidiyaaf qabu. Oromoo akkamittiin ilaala Oromoo sammuunsaa baay'ee sammuu qulqulluu qaba uummanni Oromoo fertaayiliidha. Waa barachuuf fedhii guddaa qaba waan haaraa dhaga'uuf waan haaraa ilaaluudhaaf fedhii guddaa qaba uummanni keenya sanarraan ka'ee afaan illee dhaga'uu baatu hinuma bana mana keessatti namni hin jaallata. Tokko darbee barsiisonni afaan jiraatu baadiyyaa keessa afaan hiikuu maal jedhee reediyoon jedhanii jaarsoliin bira taa'anii dhaggeeffatan hin jiru. Afaan ofiitiin dubbatamuu dhabuun
dhiibbaan qabu eenyuuf gaaffii hin ta'u. Garuu afaan isaatiin ta'uu baatus durumaa kaasee miidhaa sana keessa yoo taa'e Oromoon hin jaallata ture reediyoo miidiyaa hin jaallata ture kan jedhu itti dabaluudhaaf isa malee gaaffii keessa booddanaatti yeroo dhufu maal fayyadame uummanni Oromoo kan jedhu egaa wanni akkasii qorannaa barbaada. Jireenyi uummata Oromoo utuu afaan Oromoo miidiyaa afaan Oromootiin hin jalqabiniif erga afaan Oromootiin jalqabe maal fakkaata kan jedhu madaallee wayii barbaada qorannoo guddaa barbaada wanni akkasii. Amma sagantaa hojjechaa turre irratti keessumaa BBC irratti qorannoon geggeessina ture. Fayyaa haadholiif daa'immanii irratti hojjennaa fayyaa haadholiif daa'immanii irratti dura sagantaa reediyoo sana hojjetin qorannoon hojjetama maal beeku kan jedhu. Kana beeku kanan beekan jedhamee lafa kaa'ama. Erga sagantaan reediyoo sun immoo waggaa tokko lama deemee booda sagantaan kun maal isaan geeddare kan jedhu immoo qorannoon hin geggeeffama. Sanarraa kan ka'e uummanni kun reediyoo kanarraa sagantaa kanarraa beekumsa akkasii argateera kan jedhu kaasuu dandeessa. Haala kun hin ta'in keessatti uummanni Oromoo maal fayyadame miidiyaarraa kan jedhu yoo ilaalle callumanne waan taajjabbii makeenyarraa dubbachuu dandeenya. Taajjabbiin hin qaburraa jireenya uummata baadiyyaa yoo ilaalte dargaggoonni baadiyyaa keessa jiran garaagarummaan akkaataan uffannaa isaanii akkaataan qulqullummaa isaanii magaalaa wajjin garaagarummaan jiru dhiphachaa dhufeera. Waanuma dargaggeessi magaalaa dubbatu dargaggeessi baadiyyaas dubbachuu jalqabeera. Inni gaarii miidiyaatti siqee waan jiruuf egaa dargaggeessis qaama hawaasaati qaama uummataati waan ta'eef odeeffannoon argatu immoo odeeffannoon immoo humna. Sanarraa kan ka'e beekumsi baadiyyaa jiruuf beekumsi magaalaa jiru haala gabaa ta'uu danda'a. Beekumsa dhimma adda addaa ta'uu danda'a dhimma siyaasaa ta'uu danda'a uummanni baadiyyaa jiruuf uummanni magaalaa jiru yeroo tokko uummanni baadiyyaa warra magaalaa jiru caalaa yeroo inni hubannoo qabaatu. Uummanni magaalaa caalaa uummati baadiyyaa baay'ee miidiyaatti dhiyoodha dheetan yaadaan reediyoo firkaan buusanii bakka qonnaa isaanii bakka hojii isaanii ta'anii reediyoo dhaggeeffachaatu kan wanneedhanii uummanni magaalaa yeroo baay'ee beeka jedhee miidiyaatti dhiyoodha dhee waan of ilaaluuf yeroo baay'ee iyyuu ofumarraa iyyuu ka'uu dandeenya. Baay'ee yeroo itti miidiyaa dhaggeeffannee miidiyaa duukaa buunee hordofnu yeroo xiqqaadha. Waan beeknu nutti fakkaatee kanaaf akka waliigalaatti uummanni keenya fayyadameera jedhee tayyaadhaan. Inumaa warri magaalaa kan deebisuu dadhabe namoonni baadiyyaarraa bilbilanii waan gaafataman hundaa yoo deebisan namoota baay'eef ragaa ta'uu danda'a. Egaa duraan waa dhabee ture jennee miti. Amma immoo afaan Oromoonis akka sabaatti gara miidiyaatti dhufeera jenneerra. Hammi Oromoon akka sabaattis ta'e gara miidiyaatti dhufe yookiin miidiyaa wajjin hariiroon qabu. Afaan Oromoos akka afaanitti yoo fudhatte hammi afaan Oromoo ittiin miidiyaa irratti itti hojjetamu amma barbaadamuudha yoo jette baay'ee irraa fagoo jirra jedhee tayyaadan ammallee. Duraanis irraa fagoo ture duraan guutumaa guututti amma jalqabbiin jira. Bakka gaheera jedhee namanu. Garuu hamma dhufne kanatti hamma deeme kanatti maalirraa fayyadameera yoo naan jette inni jalqabaa waan mararfannaa yookiin faayidaa bira yoo ta'u hin gahin akkanumatti afaan kee miidiyaa irratti dubbatamuun afaanuma Oromoo dhaga'uun aadaa ofii uffannaa aadaa ofii waan akkanaa miidiyaa irratti arguun kun mataansaa faayidaadha jedhee tayyaada qalbiidhaaf. Faayidaa safaramuu danda'u yookiin isa madaalamuu danda'utti immoo yoo dhufne waan baay'ee kaasuu waan dandeenyu natti fakkaata. Hamma barbaadamu hin ga'u garuu isaa asitti Oromoon uummata bal'aadha. Lafa bal'aarra qubatee jira. Hubannaadhuma walii Oromoon inni lixa jiru Oromoo isa baha jiru walquba qabaachuu irratti iyyuu shoorri miidiyaan taphate guddaadha jedhee tayyaadhaan akka dhuunfaa kootiitti Oromoon saba tokkodha afaan tokko dubbata aadaa tokko qaba. Saba tokkodha inni jedhu miidiyaan caalaatti duraan sirnoota adda addaatiin sirna gadaadhaan caasaa adda addaatiin uummanni kun walquba qaba. Booda kana garuu gaafa kun laafee bakka sana bu'ee uummata kan akka uummata tokkootti akka walquba qabaatu kan godhe miidiyaadha jedhee tayyaada. Miidiyaan kana keessaa sirriitti qooda hin qaba jedhee tayyaada. Kan biraa gama barnootaatiin gama fayyaatiin gama siyaasaatiin gama dinagdeetiinis yoo jettee waan duraan naziif kaasaa ture irraa fayyadamaa jira. Waan jedhu yaada garuu in hafamu wanti hafu. Isatti deebina. Nasaannatu maalitti dabalta? Fakkeenyaaf amma isaan waan baay'ee kaasaniiru. Ani numayyuu Oromoon waan baay'ee yeroo ta'e miidiyaa fayyadame yeroo ta'e immoo waan boqonnaa fudhate natti fakkaata. Kana ittaansinee kaafna. Yeroon inni baay'ee fayyadame jijjiirama siyaasaa biyya kana keessatti fiduudhaaf. Akkasin amma kaaftan gadaan jiraachuu iddoo gadaan ciisetti iddoo cinna gadaatti
namni televezyiinii irraa argeetu gadaan maal akka fakkaatu. Namni gadaadhaan jiraatu maal akka fakkaatu. Namni sirna ciisu, namni baallii fuudhu, namni baallii kennu maal akka ta'e. Waan hedduu kaasuun hin danda'ama. Maal dabaltate? Amma dhimmi kanaa wal fakkaatu tokko amma gaafa miidiyaa kaasnu reediyoo, televezyiinii bara kana immoo dijitaal miidiyaa jennee kaasna mitiire akkuma gostii fi amalli isaa jijjiiramaa babal'achaa dhufu achi keessatti ilaalu amma irraatti haasofna ta'e jechuudha. Ija sanaan gaafa ilaallu faayidaa irraa argateera magaafiin qabu. Faayidaan inni tokko yaaduma wal beekuu tokkummaa kana cimsuu keessatti wal ta'iinsa afaanii irratti gumaachaa hin qabadheetan beeka. Amma fakkeenyaaf loqoda afaan Oromoo iddoo garaagaraatti haasa'amu yeroo jalqabaatiif reediyoo irraa dhageenya. Yookaan gaazexeessitoota naannoo sana gaazexeessaa ta'anii dubbatan yookaan immoo gaafa gaaffiif deebii namoota faana taasisnu yookaan baadiyyaa keessa deemnee oduudhaaf sagantaadhaa gaafa namoota haasofsiisnu akkaataa isaan ittiin haasa'an sana isaan irraa dhageenya. Yeroo jalqabaatiif loqoda iddoo garaagaraatti haasa'amu dhageenyeerraa iddoo sanatu hin naqin dirqama iddoo sanatti utuu hin argamin reediyoodhaan manuma keenyatti dhaga'aa turre sun tokkummaa cimsuu irratti sirriitti wal beekuu irratti faayidaa guddaa qaba magaaffiin qabu. Dabalataan garuu gaafa waa'ee Oromoo haasofnu miidiyaadhaan wal qabsiisnee kophaatti wanta haasofnu hin jiru addunyaa keessatti haasofna waan ta'eef odeeffannoo miidiyaa irratti darban baay'een isaanii kan Oromoos kan Oromiyaas ta'uu danda'a. Kan biyyaas ta'uu danda'a, kan addunyaas ta'uu danda'a. Akka kanaan odeeffannoo sadarkaa addunyaatti taateewwan garaagaraa ta'an immoo reediyoodhaan waan dhaggeeffatuu fi hubannoon Oromoon tokko qabu, hubannoo lammiin addunyaa iddoo biraa jiru qabu akka inni walgitus gumaacha qaba jechuudha. Addunyaatti dabaleera. Akka addunyaa faana sirriitti wal baruu fi addunyaa faanas immoo odeeffannoo wal fakkaataa akka qabaatu miidiyaan gumaacheera. Guddaa galatooma waanuma duuba deebine waanuma miidiyaa waa akka kaafne osoo irraa haasofne isin hundi jireenya keessan guutuu miidiyaa faana dabarsitanii ogummaa kana baranne dabalataan dhimmoota garaagaraa irratti waan hubannoo cimsu dabalannee hawaasa kana biraan gahaa jirra amma dandeenyetti jechuudha. Kan sila beekaan kaase hamma uummanni kun barbaadu irraan geenyeerraayi iddoo sana jirraayi waan jedhu kana jabeessinee kaafna jechuudha. Anamma akka ilaalcha kiyyaatti ogummaan kun ogummaa namni baay'een itti gamu ogummaa immoo amaatarizimiin keessatti baay'ate ta'aa deema sun jira sun immoo fudhatamummaa miidiyaa gadi buusee jira. Sila maal jedhe beekaanis Naziifis raadiyoon maal jedhe kun dubbii bu'uuraati. Har'a namni reediyoon maal jedhe televezyiiniin maal jedhe jechaa jira yoo hin jenne immoo maaliif sababni maal ta'uu danda'a jettanii yaadda? Kun gaaffii bu'uuraati gaazexeessummaa hubachuudhaaf amma reef dubbii ijoo isaatti seenaa jirta waa'ee gaazexeessummaa wal qabate. Gaazexeessummaan malattiin odeeffannoo tamsaasnu kaan keessaa kan adda isa baasu waan amma haasa'uuf jirru kanadha. Maaliif namni mala garaagaraatiin odeeffannoo walii kennaa tas ga'e gaazexeessummaan isuma sana ija ogummaatiin laalee maqaat ture ogummaat ture malee odeeffannoon inuma qoodamaa dhufe miti afaaniin keessattuu beekumsi Afrikaanotaa walii galaan afaaniin dhalootarraa dhalootatti darbaa dhufe jenneetu barachaa turre miti dhuguma immoo maanguddoon fakkeenyaaf maanguddoon tokko gaafa boqotu akka laabrariin guddaan tokko jigeetti ilaalama Afrikaa keessatti jedhamu. Sababni isaa beekumsi afaaniin waan qoodamaa dhufeefidha. Ija gaazexeessummaatiin gaafa laaltu amma duudhaanii uummanni keessaa tureefitti beekamu jira. Gaazexeessummaanis immoo qajeeltowwan ijoo ta'an hedduu of keessaa qaba. Isa keessaa yoo isatti hirkannee haasofne malee kana sirriitti adrees gochuu waan dandeenyu natti hin fakkaatu. Maal jechuun fakkeenyaaf dhugaadhaan wal qabata gaazexeessummaan. Dhugaa haasoftaa dhugaadhuma uummata keessa jiru utuu hin dabsin utuu hin maqsin akkuma jirutti uummata biraan geessaa jechuudha. Sammuu keessa maaltu jira? Dhugaatu jira. Dhugaa sanatu uummata bira gahattee hojjettaa jechuudha. Kanaaf raadiyoon maal jedhee jedhan? Maal jedhee jechuun maal jechuudha? Reediyoon oduu sobaan dabarsu wanti reediyoodhaan darbu dhugaadha. Hin amanamaa. Akkuma argetti utuun qulqulleeffanne hinaasa'an jarri kun wanti isaan dubbatanii fudhatama qabaa jechuudha hawaasa keessatti gabaabumatti.
Kun immoo waan dhugaan hin dubbatama jedhamee amanamuufi. Na gaazexeessummaanis dhugaadhaan hojjetaa jedhamee waan fudhatama argatee fi hawaasa keessatti. Malee odeeffannoo fakkeenyaaf hiriyoota irraa dhageessu kan miseensa maatii tokko irraa dhageessu kan ollaa irraa dhageessu hin qulqulleeffatta. Nama irraa dhageessee battalumatti tarkaanfii wayiin fudhattu. Dubbii qulqulleeffachaa addaan baafachaa deemta. Akkasittiin guddanne mitiire hawaasa keessaas immoo namoonni dhugaa dubbachuun beekaman jiru. Namoonni immoo dhugaa maqsuudhaan beekamanis jiru hawaasa keessa. Isaanis immoo sadarkaa mataa isaanii qabu. Gaafa miidiyaatti dhuftu garuu yoollee fedhii dhuunfaa irraa qabaatteetti dhufna gara booda fedhii dhuunfaa keessana. Hojii gaazexeessummaa hojjettu keessatti tuummakin dhugaa sana tun dabsin dhugaa sana barbaaddee gabaasuu qofa miti. Sanaan dura hin barbaadda dhugaa. Barbaaduudhaafis immoo adeemsa deemtu qabda. Fakkeenyaaf waan ati natti himte asuma taa'ee utuun dhamaanii dhugaa dhadhee waan gabaasa gaazexeessummaa miti. Waan ati himtaa sirraa nan fudhaa isarraas nan dhagaa sadaffaa immoo isas nan gaafadhaa addaan baaseen iddoo sababni amansiisaan jiru sana addaan baafadheetan isa kana uummata biraan gahaa jechuudha. Kana waan gaarii kaafte mee waanum kana jabeessuun si dabala. Fakkeenyaaf warri keenya yoo haasaa wayii dhagaan yookiin odeeffannoo wayii yoo dhagaan inni jalqaba isaan jedhan eenyurraa dhageesse dubbii kana jedhan hin qulqulleeffatan. Abbaan kun namarraa dhagaye sana gaafa ittime namni inni sadaffaarraa dhufe kun yeroo baay'ee nama dhugaa dubbatu yoo ta'e in amanan jechuudha. Yookaan jetteedha jedhanii dubbii kana fudhatama dhabsiisu jechuudha. Sun duudhaa hawaasa keenyaa keessallee waan jiruufan jabeessee kaasa. Amma gaafa miidiyaa gaafa dhufte dhimmi jabaanatan makaafte miidiyaan osoo hin qulqulleeffatiin waan sobaa hin dabarsu. Kun waanuma duudhaa keessaallee dhufe waan ulfinallee qabu borullee jiraatuu qabudha jedhee yaada. Mee kaasaa fakkeenyaaf amma maaltu idda akkana jenne har'a dhugaa dhibe moo gaazexeessaa dhugaa barbaadu dhibe moo isa kam kan jedhu mataan isaallee gaaffiidha. Baay'ee haasa'uu dandeenya. Wanti baay'ee bu'uura ta'e kan amma Natsaannetillee kaase Oromoo qofa otoo hin ta'in uummanni kamiyyuu addunyaarra odeeffannoo walii kenna. Odeeffannoo dabarsuun inuma ture. Gara gaazexeessummaatti yookiin gara miidiyaatti gaafa dhuftu wanti baay'ee bu'uura ta'e mirkaneessuusa jennu sanadha. Odeeffannoon darbu kuni amma gaazexeessaan kan barbaachiseef odeeffannoo olii gadi deemaa jiru odeeffannoo bakka tokko ka'ee bakka biraatti tamsa'aa jiru kana gaazexeessaan gidduutti qabeetu hojii mirkaneessuu hojjeta jechuudha. Wanti kun dhugaadha moo dhugaa miti jedheetu in mirkaneessaa eega mirkaneessee booda yoo dhugaa ta'e dhugaa sana hima. Yoo dhugaan taanes dhugaa miti jedhee simuunuu nu dhugaadha mitiire yookiin immoo waan dhugaa baafattee sana hiittaa addaan baafachuun isa jalqaba addaa baafachuun isa jalqaba gingilchitee dhugaadha jettee himta yookiin dhugaa miti ta'uusaa simuu dandeessaa yookiin immoo dhugaa miti ta'e wanni dhiistus hin jira. Achitti gaazexeessummaan kan dhufu duraanii reediyoon maal jedhe yookiin televezyiiniin maal jedhe namni kan amanu akkuma duraanuu kaasne wanni himamu irra hedduun mirkanaa'eetu dhugaa ta'eetu himama. Amma garuu booda kana akkuma tu jettee wanni kun baay'ee laafaa jira. Sababni isaa sababa hedduu ta'uu danda'a bal'inaan hin kaasna. Miidiyaanis baay'achuudhaan wal qabata. Amma yerootti reediyoonis ta'e televezyiiniinis ta'e yookiin miidiyaan biraas miidiyaan dhugaadhuma qofa dubbata jedhanii amanuun yerootti rakkisaa ta'e keessa jirra. Kanaaf kan amma namni reediyoon maal jedhe yookiin televezyiiniin maal jedhe kan hin gaafatamnee fi duraan dhugaa qofatu dubbatama ture miidiyaa irratti amma garuu dhugaa fakkaatee gaafarra keessa ilaaltu dhugaa fakkaataa dhugaa fakkaateetu darba keessa garuu dhugaa miti kan jiru. Kanaaf kan miidiyaa irrattis gaafa ba'u waan sobaa sitti inaasaamu soba gaafa ta'u akkanumatti ilaaltee sobadha hojjetta waan ta'eef kanaaf ogummaa keessatti fake news ka jennu oduu sobaa jechuu miti bara fake newsin oduu sobaa jechuu miti elementii wayiin qaba waan dhugaa fakkaatu wayiin qaba garuu irra dibameetu dhugaa fakkaateetu mul'ata televezyiinii irratti kanaaf kan namni shakkuu fi ani akka ilaalcha kootitti amma miidiyaan sadarkaa gadi aanarra jirallee jedhee jalqaba kan hin kaasee fi kanaan wal qabachuu danda'a. Irra hedduu miidiyaa akkanumatti gaafa teenyee ilaallu
amma 100%dhaan afaan keenya jennee hagamtu dhugaadha wanti miidiyaa irratti dubbatamu sadarkaan ogummaan gaazexeessaan qulqulleessee waan sana verify godhee miidiyaa irratti himu kun hagam jira gaafa jennee ilaallu waan baay'ee laafaa waan ta'eef amantaan duraan uummanni reediyoo irraa qabu kan laaffateef jedhee kan yaadu. Baay'ee gaarii Naziif mee akka ogummaattis immoo haa kaafnu. Fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee yoo ilaalle ogummaan kun saaxilamaa ta'uu isaatiif namoonni baay'een itti gamuudhaan keessattuu erga pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp Ameerikaa bulchuu eegalee populaarizim pirezidaantiin kun addunyaa kanarratti namni sagalee qabu namni waa gochuu danda'u nama beekamaadha. Beekaa otoo hin taane beekamaadha waan jedheef namoonni baay'een sana booda populaarizimiin addunyaa kana dhaalee jira. Kanaaf namni odeeffannoo kennu dhugaadha moo soba moo osoo hin jenne beekamtii qofa argachuudhaaf deemuunsaa warra ogummaa kana barate warra naamusa ogummaa kana bitame irratti dhiibbaan uumne achiin isaa ilaalu. Kun gaaffii baay'ee ijoo fi gadi fageenyaan ilaalamuu qaba dheetan yaadaan. Keessumaa jalqaba isaa miidiyaan akkamittiin rakkoo keessa galaa akkamitti professionalizimiin yookaan ogummaan kun ija ogummaatiin utuu hojjetamin callumadhee jeequmsa akkasii keessa gala inni gaafa laallu yeroo tokko sirnoonni geeddaramu keessumaa biyya keenya irraa ka'uu dandeenya sirni keenya maal keessa turte sirna ukkaamsaa jalaa miidiyaan yeroo bahu walaba yeroo gadhiifamu amma press freedom waan jennu freedom of speech press freedom waan jennu kuni yoo ukkaamamee ture namni uumamaan mirga dubbachuu qaba mirga yaada isaa ibsachuu qaba sana mootummoonni hin ukkaamsu amaluma isaanirraa kan ka'e mootummaa hundumtuu amala mataa isaatti qaba. Biyya Itoophiyaa keessatti baroota Haile Sillaasee irraa yoo kaane dhaabbata tokkicha ture miidiyaanii dhaabbatuma sanatu waan barbaade amma reediyoon maal jedhe haa jedhu malee uummanni keenya dhuguma wanni reediyoon jedhe sun dhugaadhaa yeroo sana iyyuu mootummaan waan barbaade dabarsi kana jedhi dabarsi naan gaazexeessaa waan dabarsuuf waanuma darbe immoo kan biraarraa carraattiin identify godhu riicheek godhuun qabu amma hawaasa keessatti sila natsaannat kaaseera atis kaasteetta namoonni haasaan isaa baay'ee nama jedhamanii shakkaman jiru yoo inni dubbate eenyurraa dhageesse kan jedhamu kan itti jetti sun namni immoo abalu jedhee ennaan inni waan hin taane dubbatu waan sobaan dubbatu kan jedhamanii amanaman jiru. Akkatti wal ulfeessanii beekamtii walii kennanii itti wal kabajantu turee jettaniitu. Amma yeroo sana namni carraama tokkittii qaba. Reediyoon tokkicha jira reediyoo Itoophiyaati. Booda namoo televezyiinii yeroo banamu televezyiinii Itoophiyaatu baname. Kanaaf gara dargiittis gaafa dhufnu dargii keessattis carraan televezyiinii adda addaa fi reediyoo adda addaa banamuun turre booda bara Ihaadeeg keessa dhaabbileen dhuunfaa maqaadhaan dhuunfaadha ofiin jedhan kan akka Faanaa fa'aa Waaltaa fa'aas uumamanii dhibbatti dhuunfaa miti laayinii mataa isaanii qabu garuu immoo kan warra kaanii kan mootummaa irra immoo xinnoo akka wayyaa'an immoo waan itti mul'isuu carraaqantu ture. Sanarraa darbee immoo amma booddana gaafa erga jijjiiramni waggaa 6 darban kun dhufee immoo miidiyaan gadhiifamuutu dhufe. Miidiyaan akkasitti ukkaamamee hiikamee gadhiifame kun hundumatti namni. Namni diraamaa irratti beekamu isaan keetti ati fiddee hojii wal qabata. Beekamtii uummachuu beekumsa uummachuu tun taane beekamtii uummachuudhaaf namni fiiguu irraa kan ka'e namoonni fiilmii irratti beennu namoonni diraamaa irratti beennu namoonni iddoo adda addaatti beennu dhufanii gaazexeessaa ta'u. Leenjii ji'a tokko 7-2 illee tuun fudhatin waan dhimma sanaa irratti illee baay'ee dubbisanii utoo hin qopheessin gara miidiyaatti dhufanii carraama waan qabaniif qarshii waan qabaniif gaazexeessaa ta'anii mul'achuu sanarraa kan ka'e gaazexeessaan tokko maal gochuu akka qabullee hubachuu dadhabuudha dhugaa tokko baasuudhaaf adeemsa akkamii deemuu akka qabu yeroo barattudha kan itti beektu yeroo hojii sana keessa dabartudha warri hin beekne itti galuu isaaniirraa kan ka'e burjaajii baay'een uumameera biyya kana keessatti keessumaa biyya keenya keessatti amma miidiyaanis baay'ate miidiyaan baay'achuun amala baay'ee fide kan teknooloojiin fide dijiitaal miidiyaa kan sila natsaannat jedhee waliin wal qabate warrumti mainstream miidiyaa jennu televezyiinii fi reediyoo mataan isaanii baay'ataniiru FM'n baay'eedha hunduma isaanii yoo ilaalte dhugaa jiru tun taane dhugaa karaa isaaniitiin difaayinii godhatu jechaadha. Mataa ofiitiif hiikkatu dhugaa akka fedhii isaaniitti hiikkatu jechaadha dhugaa sana. Dhugaa tokko utubaa taatee jirtu as garanaan sittimu dhugaa isa kan isaanii jechaadha. Dhugaa guutummaa isaa barbaada uummanni walumaa galatti jechaadha. Garuu isaan gara garanaan dhugaa jiru sittimu. Dhugaan gara garanaan jiru naafa jechaadha. Sun waan baay'ateef biyya kana keessatti
ogummaan gaazexeessummaa xiqqoo si akkas ol deemaa kan ture amma mataa gad deeffateera. Wayyuma kan hin jedheefi silaan wayyuma jedheen jalqabe innillee gadheedha jalqabe. An wayyuma kan jedheef gadaanaadha jedhe an wayyuu jedhee kan hin jalqabeefi dur kun hin turre. Amma xiqqoo jalqabneera karaa deemuu jalqabneera mariin kun qaama isaati. Rakkoo keessa jirra miidiyaan rakkoo keessa jira gaazexeessummaan rakkoo keessa jira jennee of ilaalle marii kana irratti dhiyaachuun marii kana irratti dhimma sana haasa'uun adeemsa professionalizimii sirreessuuf adeemnu keessaa tokko. Carraama kan argachuun jechaadha. Baay'ee kun immoo ilaalama addaatiyyuu siin kenna. Fakkeenyaaf yoo waan tokko fakkeenyaaf yoo qorii kana sitti agarsiisan qoriin bifa biraatiin amma sitti hin dhufnetti siif qoriin kun dhugaa ta'ee itti fufa jechuudha. Dhugaadhasi. Qorii addunyaa irra qabasiif. Ilaalaman ati kaaftee waan na ajaa'ibe. Fakkeenyaaf yeroodhuma sanattiyyuu yeroodhuma reediyoo hawaasni wabeeffatuyyuu wanti isatti maa ture hundumtuu dhugaadha moo dhugaadha fudhu waan jedhameef fudhate kan jedhu gaafii mataasaa qorannoolee boodatti deebi'ee barbaada jechuudha. Mee waan kan akkasiin sirriitti jabeessitan waan hin kaasuuf ogummaan kamuu naamusa mataasaatii qaba. Fakkeenyaaf ogeessa fayyaa ta'uudhaaf waggaa 7 baratte yoo ta'e waggaa 7 sana baratteet waan baratte sana hojiirra oolchite jechuudha. Gaazexeessummaanis waan sanarraa afu miti. Inumayyuu addunyaa kanarratti miidiyaan for the state yookaan mootummaa arfaffaa jedhameetu beekama hundaa ol jechuudha. Har'arra teenyee yoo ilaalle garuu namni hundi haala amma jiru kanaan amaatarizii amma jiru kanaan namni booda namnumti hin baranne nama ka'ee baqaqsee yaala jechuun dhufuu danda'a. Shakkii mataa kiyyaati. Kanaaf miidiyaan gadhiifamaadhaarraa abbaa fe'eetitti gulufaa kan jedhu kun gaazexeessitoota hin dhaamne hin danqine kan jedhu kana sirriitti tookaaftan ilaaltu. Iddoon rakkoon guddaan iddoo sana jira jettanii yaadaan. Tokkoffaa gaazexeessummaa akka ogummaatti yoo fudhanne akkuma ogummaa kaanii ogummaan ogeessa barbaada miti. Ogeessa ta'uuf immoo baratta. Beekumsa isaa horattaan baratta beekumsa dandeettii qabda jechuudha iddoo waan hojjetu sanarratti. Fakkeenyaaf kaasteettama ogummaa fayyaa waggaa 7 baratu sana booda immoo waggoota taanan qaama keenya keessaa iddoo wayii irratti specialize godhanii isa immoo baratu. General doctoriin jira specialize godhee immoo waa'ee sammuu yookaan waa'ee qaama keenya keessaa yookaan waa'ee gogaa qofa kan wal'aanu jira jechuudha doctorri. Ani waanumanii doctora ta'uu hawweef maal jedhama marfee sana fudhee dhaqee gaawonii sana kaawwadhee dhaqee nama akkamuu nan danda'a? Danda'ama? Danda'amu. Maaliif ani ogummaa sana hin qabu jechuudha. Har'umallee amma wanti nuti dhufnee asitti haasofnuu fi waan ogummaa keenya ta'eef nu waamti atis nutis waanuma ogummaa keenya ta'eef teenyee haasofna malee utuu dhimma biraa irratti na waamte anis hin dhufu atis na waamtu. Akkasumatti. Fakkeenyaaf isin sadan keessanii gaafan bilbilu dhimmi isaa maali na laallataa naan jettan. Dhimma ogummaa keenyaa waan ta'eef dhufnee haasofna jechuudha. Akka kanatti tulaalle wanta amma gaazexeessummaa keessatti ta'aa jiru fi baay'ee miidhaa guddaa nurratti uumaa kan jiru waan ogummaa irraa maqee fi akkaataan ittiin hojjennu. Maalirraa madda tokkoffaa siyaasuma miidiyaa abbaa qabeenyummaa miidiyaa irraan sii ka'a fakkeenyaaf miidiyaa ownership politics baay'ee sadarkaa addunyaattis dhimma ijoodhaan. Biyyoonni addunyaa muuxannoo guddaa irraa qabu yoollee miidiyaa tokko hundeessan kan abbaa qabeenyaa ta'anii akkaataa ittiin miidiyaa sana hoogganan hojjetan hin beeku. Beektaa beekumsaan hojjetu. Akkuma argeetti abbaan argeessittiin seenu. Yoo seenanis sammuu baay'ee qulqulluu ta'ee fi iddoo sanaaf madaaluun itti seenu. Achirratti immoo wanti public interest jedhu jira. Gaazexeessummaa keessatti maal jechuudha? Gaazexeessummaan dantaa sabaa, dantaa uummataa tajaajiluu qaba. Dantaa biyyaa yookaan immoo yoo ol kaaste immoo national interests gochuu dandeessa. Fakkeenyaaf gaazexeessaan tokko akkuma nama kamiyyuu nama siyaasaa ta'uu danda'a, ogummaa biraa keessa ta'uu danda'a. Akkuma sanaa nama biyya isaatiif yaadu nama itti gaafatamummaadhaan hojjetu. Maal jechuudha fakkeenyaaf utuu sirni biyya tokko keessa jiru sirriitti hojjechuu dhiisee akka fedheetti hojjeta ta'ee check and balance sana kan uumu yookaan madaallii humnaa yookaan aangoo biyya tokko keessaa kan uumu miidiyaadha. Hubannoo jedhutu jira. Maal jechuudha humna guddaa qaba.
waan badeen sirreessaa kan dabe karaatti deebisaa isa hin hubanne hin hubachiisaa jechuudha yaadni isaa. Ija kanaan gaafa laallu sababiin isaa jalqabuma miidiyaan gaafa hundaa'u dhugaa baataa dhugaa himaa sabaaf hima jedhamee waan yaadamuuf waa hunda soroorsa jedhamee yaadamu. Dhugaan akkasitti waan ta'eef namoonni gaazexeessummaan hojjetanis ta'e miidiyaa abbaa qabeenyaa miidiyaa ta'an hubannoo kanaatiin yoo itti seenani waan sadarkaa isaa eegu uummata biraan ga'uun hin danda'amu. Garuu akkuma tammattee Abuu Margeetu harkaa seensifataa jira. Maaliif sababa malee miti bar akka biizinasiitti olaaltee biizinasii tokko gaafa jalqabdu irraan buufadhaa itti yaaddamni akkasitti hojjetta biizinasii. Akkuma kana akkuma biizinasiitti yaadanii kaayyoo wayii qabatanii kaayyoo sana galmaan ga'uudhaaf warri miidiyaatti duulan jiru. Tigalee sababni isaa gaazexeessummaa mararfatanii yookaan gaazexeessummaa jaalatanii waan paashinii sana qabaniif miti kan isaan gaazexeessummaa hojjechaa jiran baay'een isaanii. Duubaan fedhii dhuunfaatu jira yookaan fedhii garee wayiitu jira. Dantaa uummataa sana giddu galeessa kanaaf innama naashinaal interest yookaan fedhii sabaa fedhii uummataa jenne sun achi kaameet garaagarummaamti gaazexeessaa fi nama ateettuyyuu asitti adda ba'a jechuudha. Mee maal itti dabaltan? Ishee kana si cimseen itti dabaluu danda'u. Gaazexeessa gaafa taatu ati kanatti subscribe gootu tajaajila uummataati. Miti malee tajaajila dhaaba siyaasaa tokko yookaan fedhii gartuu tokko miti. Amma gaazexeessummaan biyya keenya kan inni irratti bu'uureffatee jiru agartee ta'e yookaan saba tokko yookaan amantaa tokko yookaan dhaaba siyaasaa tokko tajaajila yookaan iddoo wayiitti argita jechuudha. Gaazexeessaa sanas haa ta'u miidiyaa sanas iddoo wayiitti argita. Amma achi keessaan baanetti tajaajila hundirraa fayyadamu sana deliver gochuun hin danda'amu jechuudha. Amma utubaan gaazexeessummaa isa duraan jennedha. Utubaan gaazexeessummaa dhugaadha. Kanaafuu gaafa fedhiiwwan adda addaa kan nama Natsaannat kaase fedhiin maallaqaa gaafa jiraatu fedhiin siyaasaa gaafa jiraatu wantoonni biraas fakkeenyaaf fedhiin amantaa gaafa jiraatu miidiyaa fayyadamtee wannati galmaan ga'uu barbaaddu waan biraa yoo ta'e dhugaa giddugala godhachuun hafee waan biraa gaafa ta'u rakkoon achitti uumama. Ittiin daldaluun inuma danda'ama rakkoo waan qabu miti miidiyaan daldalaa hin jira. Garuu fakkeenyaaf waanuma fayyaa duraan akka fakkeenyaatti kaasne irraa fudhadhee yoon haasa'e ogeessi fayyaa tokko gaafa kilinika banachuu barbaadu ogummaa isaa sana gara daldalaatti geeddarachuu gaafa barbaadu akka fedhen godhu ogummaadhuma isaa sana commercialize godhamti. So etiksiin ogummaa fayyaa suni akkuma jirutti ta'eetu maaliif akka barbaadetti kaatee nama hin tarsaastu ati hakiima waan taateef. Kanaafuu ogummaa hakiimaa sana qabatteetuma seerri immoo jira mitiire yookiin hayyama baafattee yookiin waan ulaagaa seerri siin jedhu sana guutteetu kilinika banatta. Miidiyaan garuu biyya keenya keessatti gaafa commercialize ta'u yookiin interestii fedhii daldalaatiif dhimma itti ba'uu rakkoo ta'ee sun ta'in gaafa miidiyaa daldalaa gaafa godhamu tokkoffaa ogummaa bu'uuran godhatu. Lammata immoo seera waan ulaagaa barbaachisu waan seerri jedhu sanas guutee waan deemu natti hin fakkaatu. Iddoo sanatti anaan qaawwa guddaatu natti mul'ata. Kanaaf abbaan barbaade lafumaa ka'ee akka barbaadetti namni duraanaatu jetteetta naziftu jedhe natti fakkaata kan fiilmii irratti beekamu kan waan ogummaa adda addaa keessa kan jiru dhufee gaazexeessaa ta'ee argita. Leenjii fudhatanii gaazexeessaa ta'uun inuma barbaachisa. Probably namoonni hedduun gaazexeessitoota beekamoo ta'an yookiin hundi isaanii gaazexeessummaa barataniiru jechuun miti garuu yookiin of leenjisaniiru. Waan ogummaan sun barbaadu addaa wayii qabaatanii fakkeenyaaf dubbiin kee namoonni numti ogummaa kana immoo hin baranne kan warra ogummaa kana baratan caalanii miidiyaa biyya kanaa irratti barnoota garaagaraatiin muuxannoo qabaniin kennaa qabaniin miidiyaa kanaaf of kennanii hojjechuudhaan warra ogummaa kana barate warri caalan guutanii jiru. Isaan kun akka jette fedhii qabu. Lammata immoo ogummaan kun maal barbaada waan jedhu carraaqqii mataa dhuunfaa isaaniitiin ta'uu danda'a dubbisanii waan sana eeganii hojjetu. Kanaafuu
rakkoo guddaan ogummaan gaazexeessummaa eessa jira jennee yoo ilaalle an akkan duraan jedhe anaaf baay'ee rakkoo keessa jira jedhee tan yaadaanii tokko namni akkanumatti ogummaa kana hin beekne maalummaadhuma miidiyaayyuu humna miidiyaan qabuyyuu gaaf tokko amma miidiyaan the fourth state inni jedhamu it's the state jedhamaa jirama miidiyaan it's not the fourth state it's the state maaliifi namni fakkeenyaaf let's say qonnaan bulaanii Wallagga Lixaa jiraatu tokko ministeera muummee Abiy Ahmed in argu ijaan pirezidantii in argu maalii in argu isaaf biyyi yookiin mootummaan eessa jira miidiyaarra jira so isteetiin humtiyyuu miidiyaadha asii galee miti kanaafuu paaworii humna guddaa paaworii kana warran hubanneetutti seenee amma rakkoo adda addaa moo miidiyaadhaan wal qabatee kan dhufuuf kan saaxilamaa jirruuf immoo kanaafu tokko an akka ilaalutti ogeessi dhabamuu yookiin ogummaan kun namni ogummaa kana sirriitti beeku itti baay'achuudha kan biraa garuu kanaan wal qabatee wanti kaasuu barbaadu ka'umsumti isaayyuu gara Itoophiyaatti gaafa finnu fakkeenyaaf akkumti miidiyaan iddoon inni itti irraa ka'e ammoo haalli inni keessa darbee dhufe isa duraan Naziif bal'inaan kaase sirna mootummaa keessatti function godhu qaba miidiyaa waan ta'eef inni akkam ture waan jedhus I think ilaaluun barbaachisaadha maaliif miidiyaan faayidaa adda addaatiif especially immoo siyaasaan gaafa wal qabsiisnu fedhii siyaasaa adda addaatiif dhimma itti bahamaa ture sanarraa adda bahee akka ogummaatti function godhee beekaa Itoophiyaa keessatti miidiyaan gaafa jennee kaasnu ana qaawwa guddaatu natti mul'ate probably bal'inaan kaasuu dandeenya gaafa sanatti gaafa seennu garuu ani akka nama dhuunfaatti gaafa ilaalu ammas inni karaa mootummaa jiru mootummaatti maxxanee inni karaa dhuunfaa jiru karaa dhuunfaatti maxxanee fedhii wayii baatee deema miidiyaan malee ulaagaa gana isa dhugaa jennee sana haqaaf dhugaa sana jennee qabatee experience goonee beeknaa miidiyaa akkana biyya kana keessatti gaafa jennu mee isatti dhufna baay'ee mee asirratti waan kan biraa waan kan amma kan irratti Naziif dabaltee otoo kaaftee gaariidha kan hin jedhu amma yeroo baay'ee dhugaan har'a dhugaa ta'uunsaa hin beekamne garuu dhugaa ta'anii jiran dhugaan boru deebii argatan kan baay'ee qorannoo gadi fageenyaa barbaadan jiraachuu malan fakkeenyaaf amma dhugaa akkasii argachuudhaaf gaazexeessaan dhugaa akkasii tokko soqeerra ga'uudhaaf rakkoowwan garaagaraa jiraachuu danda'u lama ga'umsi gaazexeessaa murteessaadha sadii immoo dhugaa arge sana har'a hawaasaaf kennuu dhiisuu danda'a gaazexeessaan namoonni kaan immoo warri amaatarizimii jenne kun yookaan hubannoo miidiyaa naamusa miidiyaan beekne kun fuudhanii yoo gadhiisan abbaa ogummaatti uffatamaa jira har'a namoonni biraa dhugaan barbaachifne sana yoo gadhiisan yookaan soba dhugaa fakkeessanii yoo gadhiisan deebi'ee dhiibbaan isaa gateettii keenya irratti kufa jechuudha warra ogummaa kana barate warra ogummaa kanaan tajaajila isaan akkasii akkamitti ilaaltamne. Jalqabuma isaa an waan tokko ijoo waa tokko hubachuun kan irra jirutti amana waa'ee dhugaa barbaadu kan jedhu kanarratti miidiyaan hundumtuu dhugaa tokko haala wal fakkaataadhaan dhiyeessa jennee yaaduun garraamummaa natti fakkaata. Maaliif miidiyaaleen addunyaa kanarratti baay'ee gurguddaa jedhaman kan akka BBC kan akka Aljaziiraa kan akka CNN yoo fudhattanii dhugaa sitti himu dhugaadha. Ogummaa ulaagaa ogummaa eeganii hojjetu. Dhugaadhuma sitti himu hawaasaaf hojjetu national interest yookaan fedhii biyyaa kan jenne sanaaf hojjetu garuu haala ittiin dhugaa sitti himan immoo fireem godhatu fireemingiin inuma jira miidiyaa keessatti fakkeenyaaf fireemingii kanan jedhu yeroo Israa'eel fi Filisxeem ammayyuu lolarra jiru yeroo baay'ee Aljaziiraa fi BBC piikcharii isaa guutuu argachuuf Aljaziiraa BBC geggeeddareetan ilaala fireemingiin isaa lamaanuu dhugaa dubbatu Aljaziiraanis dhugaa manatti agarsiisa laayiviin itti agarsiisa BBCnis laayiviin itti agarsiisa. BBCn akkamitti fireem godhataa ijoolleen Israa'eel du'aa jiraachuu isaanii namni miidhamuu isaa manni Israa'eel keessaa gubachaa jira rookeetii Filisxeem irraa dhuka'u natti mul'isu. Ijoollee Israa'eel irraa duutu natti mul'isu kunis dhugaadha. Warra Aljaziiraa immoo sana mul'isan isaan immoo meeshaa Israa'eel irraa dhuka'uun ijoollee Filisxeem keessaa du'aa jirtu haadha Filisxeem keessaa boosu
mana barumsaa fi hospitaala Filisxeem keessaa rukutamee natti agarsiisu. Kun lamaanuu sobaama dhugaadha. Garuu fireemingiin isaa akkamii Angilii BBC'n filatee Israa'elii miidhamaa jirti rookeetiin itti dhuka'ee namni Israa'el du'aa jira. Lolli jiraachuun dhugaadha. Utubaa dhugaa suni Israa'elii fi Filisxeem gidduu lolli jiraachuun itti mul'isu. Israa'el keessaas namni du'aa jiraachuun itti mul'isu. Raafilii Filisxeem keessaas namni miidhame immoo tun dubbatanii hin darban. Guutumaan guututti waan Israa'el qofatti manii hin darban. Garuu gara caalu kan isaan turanii miidhama Israa'elirra. Gara caalu Aljaziiraa gaafa dhuftu immoo Israa'el keessaas rookeetiin achi dhugaa jiru sin dhossan sittimu. Garuu namni baay'een asii miidhamaa jiraachuu sittimu. Kana hin qabnu nama biyya kana keessatti dhugaama utubaama sana ganna nuti. Utubaa sana kan gannuuf immoo kan sila Natsaannatis kaasee beekaanis kaasee garee qaba namni biyya kana. Akka ogummaa kanaatti namni gaazexeessaan tokko garee qabaachuun irra hin jiru. Gareen isaa dhugaadha gaazexeessaadhaaf. Fakkeenyaaf saba koo kan itti jettu sabuma addunyaatisiif. Kan kooti kan itti jettu dhugaadha. Gaazexeessaan Oromoo keessaa ba'e tokko dirqama Oromoo qofaaf hojjechuun irra hin jiru. Dhugaa Oromootu hin dhossin, dhugaa saba biraas utuu hin dhossin, dhugaa sana hawaasaaf kennuudha. Kan itti amma kaaste immoo ijoo kan biraati. Utuun gara sanatti hin dhufini rakkoo kan biraa uume garee qabaachuun kun immoo amma biyya kana keessatti CPJ'n yeroo baay'een kaasa gaazexeessitoonni hidhamanii gaazexeessaan iddoo tokko gara tokkotti muuvii gochuu hin danda'u gaazexeessaan Amaaraa Oromiyaa dhufee niwus kafareejii hojjechuu hin danda'u gaazexeessaan Oromoo naannoo Amaaraa dhaquu hin danda'u Tigraayin dhaquun hin danda'amu Tigraay as dhufuu hin danda'u rakkoo akkasii kun eessarraa dhufee jalqabumarraa gaazexeessaa garee qabate. Namni garee qabatee Oromoo diineffatee riippoortii hojjechaa ture tokko Oromoo bira gaafa dhufu manni Oromoo hin callisa? Hin callisu. Counter productive ta'a. Kanaaf utuu inni achi garee hin qabanne ta'ee dhugaa Oromoo jirus mul'iseera ta'e gaazexeessaan kun dhugaa dubbata waan jedhuuf simatee dhugaa jiru itti agarsiisee isa gaggeessa ture. Akkasuma gaazexeessaan Oromoo as dhaabatee yoo Amaara diineffatee oduu hojjete yookaan piroograamii hojjete naannoo Amaaraa gaafa dhaqu gaazexeessaan kun diina isaaniif maaliif dhugaa isaanii dhosseera sababii ta'eef kun safety of journalist kan jennu irratti rakkoo fideera jechaadha. Gaazexeessitoonni baay'een isaanii attaakii ta'u ture. Rukutamu hawaasumaan jechaadha. Hawaasni gaazexeessitoota yeroo rukutu jira. Safety of journalists kan jennu nageenya gaazexeessitootaa irratti rakkoo uumeera. Kanaaf rakkoon isaa wal qabatee walitti hidhateeti kan dhufu. Rakkoon tokko rakkoo kan biraa uume. Professionalismiin dhibuun isaa gaazexeessaan akka hidhamu taasisa. Gaazexeessaa baay'ee hidhameedha. Itoophiyaan sadarkaa almost meeqaffaarra jirti gaazexeessaa hidhuudhaan. Garuu eenyu gaazexeessaan kan jedhu immoo gaaffii kan biraa kaasuun. Eenyu gaazexeessaan kan fakkeenyaaf mee babal'isaa mee waan kan eenyu gaazexeessaan. Daawwattoota keenya hangammaatti kan isin daawwachaa turtan qophii keenya haajaa jabaa dhimma ogummaa gaazexeessummaa irratti xiyyeeffateedha. Kutaa tokkoffaasaa har'aaf jenne asumatti xumurree jirra. Kutaan lammaffaasaa immoo boru jimaata sa'aatuun wal fakkaata sa'aatii 3 irraa galgala jalqabee isinii dhiyaata. Isas akka hordoftan garaanumaan isin affeera fayyaa ta'a.